Yoo yaa harkifuun jaallatama kabaja hordoftoota hawwii Oromtiitti bakka fayyaa keessa hin akkuma jirtu nageenya keessan badhaadhaa galata waaqennaa annagaa gootina kan korraafaadha. Isiniin jedha akkam isin fayyaa keessanii jajjabaattu ani jiraan isiniin jedha irras deebi'ee dhufeen jira. Ana hawwii Oromtiitti biyya hawwiin har'a maal qabattee dhufte jechuun keessa hin hafu akkuma argitan kana jechuudha. Miidiyaa irratti ni beektu. Yaayyaa Hoop kan jedhu kana jechuudha. Jalqaba kan isin kaasuu barbaadu Saa'id Gwaaddanyaanii Yaayyaa Hooppi dangada mucayyoo tokko irratti akka isin argitanitti dheebdii wanti qaba. Piraankii godhee ture qalabatii godhee fi isa booda immoo nan kijibee piraankii irratti dalagee jennaan. Mudannoo Sa'idiin mudate jechuudha. Har'as immoo itti fufee abdiin minyoota irratti piraankii gochuudhaaf jechuudha. Qalabatiin sin fuudha jedhee qalabatii gochuuf deema jechuudha. Isheetti amma mucattiin kun yoo qeebalte booda dubbiin gara kamitti deema akkam ta'uuf deema. Waan akkasii gochuun kun sirriidha jedhee yaaduani maaliif minaalbaata fedhii isaa qabaachuu dandeessi isheetti qeebaluu dandeessi shamarraadhaaf immoo akka inni hammam akka mooraaliin ishii cabu hubachuun homaata akka nama dhibbu jechuudha. Dangada Saa'idoo waan keessa galee rakkoonni keessa galee hundumti keenya argineerra keessa waan tokko itti galuun namatti hin ulfaatu keessaa ba'uun immoo baay'ee namatti ulfaata. Kanaafiyyuu waan tokko gizee gochuudha jedhanii itti yaadaniitu godhanii gaariidha jechuudha. Taphni akkanaa taphatamuu hin qabu maaliif shamarroota keenyaa fi dubarootaaf jechuudha yaaduu qaban jarri dhiiraa. Amma yoo isheetti qeebalte booddee immoo tapha piraankiin sirratti dalagee yoo jedheetti miira akkamiitu isiitti dhaga'amuu danda'a. Isaayyuu viidiyoo danqanii viidiyoo waraaba. Wanti akkasii godhamuun gaariidha. Dhugaa waaqaa hin ta'u. Itti fufuu hin qabu. Ammoo mirga shamarraa cabsuudha yookaan jiraami tuffannaa fakkaata malee kun uummata akka sirriidha jedhee hin ta'u deeggaruun kan yoo fi haafu ka piraankiin gara kana piraankii biraa wanti dalagan hin jiru. Baqa waan nam tokko wallaaleedhuma isa dalagu karaa badu kana na jibbisiisa. Yaada mataa ofiitiin namni deemu akkamitti dadhaba. Akka makiinaa karaa tokkorra yaa'u baqa woomanni tokko godhe inni sunis godha woomanni kun godhe inni sunis godha. Hundinuu yaada mataa ofii qaba. Wal ilaalanii deemuu maaltu fide amma abdiin Sa'idiin argee ofii isaatii ammoo gochuudhaaf ga'e. Waan Sa'idiirra ga'e rakkoo isaa mudate argeera amma ofii isaatii immoo itti dabalu maaliif barbaachise? Amma asitti minyooti fedhii isaa akka qabdutti mul'isaa jirti jechuudha yaadasi. Maaliif dhugaa itti hin fakkaanne yoo inni dhugaadha jedhee isheetti qeebaluuf deemte jechuudha. Boodarraa maal ta'uuf jira? Maal ta'uufis deema? Munoo isheetti irraa qeebalte. Assay irrif jedhigaa piraankiidha jedhe. Waan bareedaa daladde. Hordoftoonni jechuudha yoo jarri waan akkasii godhanu yoo maali koomentii keessaniin dubbisa ta'ee barreessaa fi wanta akkasii itti fufuu hin qabu dhaabachuu qaba. Mirgi dubarootaa eegamuu qaba. Maali lafa itti fakkaatte moo shamarraan akka fedhan kan godhan akka barbaadanitti piraankii kana irratti dalagan. Isaayyuu karaa gaa'elaa itti dhufanii.
Uumaa tokko mi'aawu dhugaa waggaa. Piraankiin akkanaa uumaa takka hin bareedu. Uumaa takka xaamillee hin qabu. Namni biroollee waan irraa baratu tokko hin qabu. Kun karaa nama balleessuudha malee waan tokko barumsa namaaf illee hin ta'u namallee hin gammachiisu. Kan beekuuti qabdanu waan tokko yeroo hojjettanu itti yaaddanii. Kun hordoftoota koo hin mufachiisa moo hin gammachiisa kan jedhu itti yaaduu qabdan dura. Dhugaa waggaa. Nama piraankiidha jechuuf egaa. Yaa Rabbii kiyyaa. Piraankiin dalaga jechuuf egaa. Xiqqoo hin qaaffattu bar. Miira akkamiitu isheetti dhagahama jettee yaadda? Yaa Rabbii kiyyaa. Icciitiin biroos ba'uuf deemti. Isiin akka kaameraan jiru hin barre natti fakkaata. Duraan wal fuunerra jechuutti jirti. Waan kaameraan jiru itti hin fakkaanne natti fakkaata. Inni kaameraa dhuskee jira. Badee. Badee. Hordoftoonni yaayaa hoob jechuudha. Kanarratti koomentiin kun bareedaadha jettanii koomentiin barreessinaa fi maaliif namni biroos ammoo inni Sa'idiin ilaalee godheemi Abdii ilaalee immoo kan biroos hin godha boru. Kana dhibbatti amanaa. Akkasinis nin jedha. Kun dhaabachuu qaba. YouTube hawwii Oromoo YouTube like naaf godhaan isiniin jedha subscribe naaf godhaa.